Akkam jirtu hordoftoota Gadaa Miidiyaa Neetwoorkii kun qophii dirree haqaatii. Qophii dirree haqaa kan qabatee dhiyaate ana Siisaa Barraadha. Egaan sagantaa keenya irraa ammas haaluma biyya keessatti kanaan dura ta'e irratti marii goonaa. Egaan akkuma mata duree keenyee dhaabni adda bilisummaa Oromoo waggaa lamaan irraa yeroo biyya seene akkam ture akkamitti inni immoo yoo nagee maal keessa darbee kan jedhu marii goonaa. Marii kana immoo hangoonu hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kan ta'anii obbo Raggaasaa fi akkasumas immoo obbo Billoo Duukaalaa. Egaan daawwattoota keenya sagantaa kana gaan amma dhumaatti immoo nu duukaa turan affeerraa keenyadha. Kan sagantaa kana gaan qopheessee ana Siisaa Abarraadha. Egaan keessummoota koo irraa gaan yeroo qabaadhaaf Gadaa Miidiyaa Neetwoorkii irratti dhiyaatan egaan lamaan keessan iyyuu yeroo keessan aarsaa gootanii Gadaa Miidiyaa Neetwoorkii irratti haala dhaabni adda bilisummaa Oromoo waggaa lamaan kana akkaataa itti biyya galee maal keessa darbee yoo nagee kan jedhu irratti marii gochuuf wanta dhuftanii fi lamaan keessanii galatoomaa isiniin jedha. Galatoomii Siisaa. Galatoomii obbo Siisaatis nu affeeruu fedhe. Tole isinis galatoomaa gaanii marii keenya kallattiidhaan itti fuufna. Egaan akkuma mata duree irra kaa'ee akkasumas akkuma amma jedhee waa'ee dhaaba adda bilisummaa Oromoo kana yeroo waggaa lamaan darbe galamee fi waggaa lamaan kana immoo maal keessa ture amma maarra jira kan jirurratti marii gaggeessina. Egaa abaawoon mootummaa waliin waliigaltee araaraa godhe waggaan lamaan har'aa mira waggaa lamaan duraa fi haalli amma akkam ilaaltu isini maal keessa jira mee obbo Raggaasaa isinirraatiin eegala. Tole gaaffii bal'aadha. Akkuma bu'uurarra keessee waggaa lamaan irraa fulbaana 15 bara 2018 hoogganaa adda bilisummaa Oromoo yeroo dheeraa booda uggurriin gama mootummaa Itoophiyaatiin irraa ka'ee biyya keessatti qabsoo nagaa akka gaggeessuuf waliigaltee godhee guyyaan itti seenedha. Guyyaan kun egaa addunyaan guyyaa akka ajaa'ibaatti dinqisiifatee fi guyyaa hundi keenya miseensaa fi deeggaraa fi uummata Oromoo duwwaatu hin ta'in addunyaan marayyuu kan ittiin yaadatudha. Isa biratu naqeen dura adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaa biyya Itoophiyaa keessatti ijaaraman dhaabbatan bu'uureffaman keessaa baroota dheeraadhaaf bara dheeraaf yeroo dheeraaf ari'atamuu irratti seenaa dheeraa kan qabuu fi bara dheeraa immoo bu'aa bahii hedduu danda'ee jaarmiyaa hunduma caalaa jiraatedha. Jaarmiyaan kun torbaatamoota keessa torbaatamoota walakkeessa irradha kan inni Finfinnee keessatti bu'uureffame. Guyyaa sanarraa kaasee ari'atamuun hoogganooti isaa, miseensoti isaa, qondaaloti isaa, deeggartooti isaa hidhamaa ajjeefamaa baroota 43 oliif deemneerra. Haala akkasii keessatti egaa jaarmiyaan kun jaarmiyaa haqaa, jaarmiyaa uummata bal'aa, uummata Oromoo biyya Empaayer Itoophiyaa keessatti lakkoofsaanis qabiyyee lafaatiinis bal'ina lafaatiinis bakka guddaa qabatee kan jiru sababii ta'eef jaarmoti hedduun isaa waliin yeroo sana ijaaraman gariin isaanii iyyuu mootummaa erga ta'anii booda badaniiru. Jaarmiyaan kun garuu haqa isaa qabatee dararaa kana hundumaa keessa bahuudhaan hanga irraatti jiraateera. Ka duraa mootummaa Itoophiyaa mootummaa Dargii ka duraanii kuffisuudhaan jaarmiyoota akka TPLF fi EPLF wajjin walii ta'anii transitional arrangementiin tolfame bara 1991 garuu wayyaanee waliin ta'anii hojjechuu sababii hin danda'aminii fi yeroo sanatti hiriiraan humnoota yookaan immoo power balansiin gara warra wayyaaneetti warra yeroo sana EPRDF jedhanitti sababii cillaaqfatee fi abaawoon itti fufee nagaadhaan biyya sana keessa turuu hin dandeenye ni ba'ee waggoota 27 kana keessas qabsoon biyya keessatti qabsoon abaawoo fi abaawoon biyya keessatti mormii isaa bifa hundumaatiin itti fufee yaa jiraatu malee hoogganni isaan ifatti beekamu seeraan biyya sana akka keessa hin jiraanne biyya sana keessatti akka seeraan hin sochoone sababii godhamee fi
deebi'ee ba'ee waggoota 27 kana falmataa ture jechuudha. Falmaa yeroo dheeraa boodammas bara 2018 jijjiiramni xiqqoon tokko mul'atte. Kanatti adda bilisummaa Oromoo waajjira isaa baroota 18f magaalaa Asmaraa Eritiriyaatti bu'uureffatee qabsoo oofaa ture. Waggaa lamaan irraa garuu Finfinneetti deebise jechuudha. Egaa guyyaa kan akka hundi keenya yaadannu seenaa keenya gara fuulduraatti bara baraan seenaa qabsoo Oromoo keessatti kan yaadatamu namooti ilmaan Oromoo miliyoonota lakkaa'aman kan miliyoona 7-8 tilmaamamu sanaa ol ta'u ba'ee dhaaba kanaaf hoggana isaa simachuudhaan deeggarsa jaalalaa fi murannoo abaa'oo jalatti hiriiree bilisummaa isaa dhumaatti qabsaa'uudhaaf of keessaa qabudha kan inni mirkaneesse. Kanaaf guyyaan sun guyyaa waan dhaabni kun irra deebi'ee deeggarsa qabuuf jaalala uummata biraa qabuuf akkasumas immoo dirqama seenaa irra jiru irra deebi'ee guyyaan itti mirkaneeffatedha. Akkasitti yaadadhan. Baay'ee galatoomaa obbo Ragaasaa. Mee gara obbo Bullootiin dhufa. Obbo Bulloo isinoo akkamitti ilaaltanii mira yeroo dhaabni kun biyya keessa galee eeggasii boodas waggaa lamaan kanaan keessa akkamittiin ture ammas immoo maalirra jira kana akkamittiin ilaalaa jirtu mee? Jaal Ragaasaan hedduu isaa ibsee jira. Guyyaan har'aan tanaa kun guyyaa seena qabeessa inni waan akka Oromoon bilisoomtetti illee bara baraan yoo yaadachuu baanne haa ta'u immoo qabsoo Oromoodhaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo gaggeessaa ture kan waggaa dheeraadhaaf bu'aa bahii hedduu keessa qaxxaamuree bahaaf dhiya kaabaaf kibba keessaa fi alatti takka laafachaa takka jabaachaa osoo addaan hin citin dhaabni kun qabsoo gaggeessaa ture. Akkuma Jaal Ragaasaan jee mootummaan warra kaabaa Habashaan dhufaa dabraan maqaa adda addaatti moggaasuudhaan warra biyya balleessu, warra biyya jaalagu, biyya jiiguu, warra uummata biraa jaalala hin qabne maqaa adda addaa moggaasaa dhiibbaa garaagaraa keessaa alatti godhamaa ture. Haa ta'u dhaabni kun haqaa fi cimina qabuun, kaayoo jabaa qabuun, jaalala uummata isaa biraa qabuun, hoggana cimaa murataa fi ititaa kan haala fedhe keessattuu kaayoo kanan sharafne waan qabuuf jabaatee dhaabni kun qabsoo gaggeessaa ture. Qabsoon keessaafuu adda bilisummaa Oromoo bara 1998 kora sabaa hatattamaa Sumaalee dura sagantaan adda bilisummaa Oromoo qabsootti gaggeessaa ture. Oromiyaa kana gammoojjii bilisoomsuu baadiyyaa magaalaa xixiqqoo magaalaa gurguddoo bilisoomsuun Dimokiraatik Rippaabilika Oromiyaa ijaaruu ja'a ture. Bara 1998 kora hatattamaa booda yeroo wayyaaneen lola Eertiraatii fi lolli wayyaanee ka'u sana korri taa'ee ture. Dhiibbaan garaagaraatis karaa waraanaatiin godhamaa ture. Addi bilisummaa Oromoo yeroo sanarraa kaasee Oromiyaan kunis biyya keenya, walakkaan Finfinnee kunis keenya, gammoojjii qofaa ol dhiibuurra walakkeessaa alatti dha'uu, alaa gara keessaa dha'uu kajuu sagantaa wal makaa qabsoo jalqabe. Bara 1999 yeroo jalqabaatiif gaaffii biyya keessaa sirnaan dargaggoota ijaaruun, barattoota ijaaruun jalqabee ture. Inni kun maqaa fincila diddaa gabrummaatiin yeroo bosonni Oromiyaa gubatu, yeroo Maccaaf Tuulamni cufamu, yeroo magaalaan Oromiyaa Adaamatti jijjiiramtu fi tuqaalee gurguddaa kanarratti qeeroon dargaggoonni Oromoodhaa, barattoonni Oromoodhaa maqaa fincila diddaa gabrummaatiin fincila gurguddaa kaasaa ture. Sana booda immoo 2011 erga adda bilisummaa Oromoo qeeroo ijaaree dokumentii fi sagantaa bulmaata isaa qopheessee kanaaf biyya keessatti hojiin jabaan hojjetamuu jalqabame keessaafuu Arab Springii booda. Kanaaf qabsoon keessaa fi alaan qabsoo siyaasaa kan waraanaaf dippiloomaasii fi siyaasaa walitti qindeeffamee gaggeeffamaa ture. Kanaaf qabsoon gara keessaa qeeroon godhaa ture adda durummaadhaan keessaafuu bara 2014 ka'ee deebi'ee dhaamee 2015 ka'ee osoo addaan hin citin lubbuu ilmaan Oromoo qaqqaalii hedduu irratti wareegamanii qabeenyi hedduun irratti badee jijjiirama silaanitti hundeedhaan Oromiyaa yookaan goobeelleerraa kaafnee Finfinneetti seenu sana kan itti eegaa turre sana daran keessaa qabsoon kun waan jabaateef mootummicha yoo hundeedhaan buqqisuu baates jilbiifachiise yookaan ciqilfachiisee ture jechuudha.
haala mootummaatti ciqilfate kana keessatti sirni duraan jiru gatantaree waan jiruuf sirni haaraan isaanuma keessaa akka of haaromsuutti qaamnummaan sun gabbahee qaamni sun akkasitti itti fufuu hin danda'amu. Maaliif qaama stakeholderiin jijjiirama kana fide keessaa tokko adda bilisummaa Oromooti qooda olaanaa kan qabu, qeeroo Oromooti qooda addaa kan qabu, akkasuma immoo jaarmoonni siyaasaatii fi kanneen adda addaa hundi individuals fi kanneen adda addaa hundi qooda qabanii. Kanaaf inni kuni dhiibbaa mootummaa san dura paarlaamaan Itoophiyaa irra kaa'ee akka itti fufuu hin dandeenyee fi akka kaafamuu fi raadikaal cheenjiin jijjiiramni biyya kana keessatti dhufu qaba. Addi bilisummaa Oromoo dhufu qaba kan ture. Mootummaa keessatti jijjiiramni dhufe kunillee yoo dhufe mootummichi aangoo qabate akka amma adda bilisummaa Oromoo yaamnee alaa galchine maal goonee alaa galchine osoo hin ta'in akka fedhii isaaniitiin nu galchuun hin turre. Haa ta'u dhiibbaan hawaasni Oromoo, manguddoonni Oromoo, qeeroon Oromoo godhaa turaniin galgalaa ganama taa'uu na dhorkanii jedhe pirezidaantiin duraanii gartee waajjiruma keessaa oolee buluun dadhabee jedhe. Gaafii Oromoon dhufee na gaafatu mee addi bilisummaa Oromoo kan jiru. Kanaaf dhiibbaa akkasiitiin addi bilisummaa Oromoo gara biyyaa seenee ture. Guyyaa sana yeroo simannu adda bilisummaa Oromoo kan isaan akka kookkoodhaatti yookaan akka wannaatti ilaalan nii fi sirnuma biyya san keessatti walga'uma siyaasaa addunyaa keessatti walgayoota siyaasaa addunyaa keessaa Maartin Luther King kan nama gaafa Ayafa Diriimii jiru nama miliyoona tokkotti dhiyaatu dhimma siyaasaatiif walitti qabe jechuudha. Kanaaf dhimma siyaasuma addunyaa irratti gaggeeffamu keessaa namni lakkoofsaan miliyoonota 6-7 lakkaa'amu kan harkee hin beekne adda bilisummaa Oromoo guyyaa fulbana 15 sana simachuudhaaf Wallagga irraa ka'ee miilaan Harargee gaara mul'ataa irraa ka'ee miilaan osoo hin hafin namni kun Finfinnee kana keessatti wal qabsee ala bulee qabbana keessa qorra keessa rafaa ture. Guyyaa meeqa nu eegaa ture. Yeroon xayyaarritti seenamullee dabree sanaallee uummanni keenya osoo hin hifatin taa'ee nu eeggatee guyyaa sana achitti Oromiyaa yeroo dheeraadhaaf qabsoo godhamaa ture. Addi bilisummaa Oromoo guyyaa kana akeekaa fi kaayoo isaa kan ganama lafaa ka'een kan gootawwan hedduun irratti wareegaman sana osoo hin sharafin, osoo hin jijjiirin, osoo irraan hir'isin kaayoo isaa qabatee waggoota 45 booda kaayoo isaa qabatee magaalaa Oromiyaa guddittii seenee bifa adda ta'e simata jechuudha. Simannaan kun ammoo wanni biraa hafnaan simannaan guyyaa sanii biyya sana keessatti adda ture. Hanga sadarkaa imbaasiin Ameerikaadhaa kan Itoophiyaa keessa jiru katakkaa hin cufamin guyyaa sana cufame jechuudha. Guyyaa sanaa fi guyyaa itti aanu cufaa ture. Maaltu ta'uu deemaa Finfinnee kana keessatti kan jiru jechuudha. Kanaaf gaa adda bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo fedhii fi jaalala qabu hawwii uummanni Oromoo dhaaba kanaaf qabu kan maraatee gadoodu kan iyyuu hedduutu ture. Egaa akka sanaan biyya sana seennee guutuu biyya sanaa keessatti yeroo sana xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan baddaa fi gammoojjiin hundinuu dhaaba kana simachuudhaaf dhaaba yeroo dheeraaf hawwaa turan kan ilmaan isaatti dhabanii fi kitimaatti ta'an kan bahaniitti simatanii fi bifa addaatiin ABO'n eenyu akka ta'e jaalala uummata isaa biratti kan agarsiise jechuudha. Tole baay'ee galatoomii obbo Billoo. Mee ammas garuma keettiin isin deebi'a. Mee dhaabni kun waggoota lamaan kana maal keessa darbame as ga'ame akkasumas immoo ammoo maalirra jira dhaabni kun? Wanni kun gartee gaafii bal'aadhaa qormaata illee barbaachisa. Sadarkaa duraatti yeroo nuti biyya gallu sana atoomosferiin jiru fedhiin namaatii fi hawwiin namaa kan ture. Haalama opidiyoon yeroo sana aangoo qabatte godhaa turtee fi namoota hidhame tokko tokko gadhiisuudhaan jaarmanni siyaasaa biyya keessatti galuudhaan kanneen ala jiran hundi galuun uummanni Oromoodhaa bakka tokkotti dhaaba siyaasaa kan hawwaa tureef rakkoon jijjiiramni namni hidhame gadhiifamuun xiqqishoo bobaa namaa qoosuun waan ture. Sadarkaa duraatti Oromoon yeroo sana keessatti abdii guddaa tokkotu ture. Oromoon nuti bilisoomnee jirra. Kana booda of duuba hin deebinu bakka barbaannu kana ni geenya kan jedhu namni gartee akka waan bilisoomeetti sirna mootummaa keessatti of jijjiiree biyya qabate kanaas mootummaa keenya nutu gad dhaabbate ijoollee abbaa gadaati jechuudhaan bifa adda addaatiin maqaan garaagaraa aktivistootaanis miidiyaa adda addaatiinis
kennamuudhaafiin yeroo sanatti Oromoon akka gartee of dagachuu tokkootu ture gammachuudhaan jechuudha baaragaan yookaan akka waan baaragee ture namni akka waan wannummaa sunuyyuu bilisummaatti fakkaatteetti namni machaa'utu ture oliif gad deemtus dhaadannoon wanna jechuun ture kanaaf kuni maaligaa kan agarsiisu Oromoon hagam takka akka waan itti wareegamaa tureef kan ilmaan isaa mana barnootaa keessatti qalamaaf daftaraan itti dhumaa turan kabosona Oromiyaa keessatti baddaa gammoojjii keessatti dhumaa turanii fi lafeen isaaniitti qiisaa ture sana arguuf waan hawwaa tureef haala sana abdii jabaa tokkootu ture yeroo san keessatti Oromoo keessatti jechuudha akka bifa walii galaatiin. Oromoon kana qabatee osoo jiru nutis haala kana keessatti dhufnee egaa addi bilisummaa Oromoo erga biyya seenee hojiilee gurguddaa hojjete. Hojiilee gurguddaa seena qabeessa kan yoomillee hin irraanfatamne fi fuuldurallee Oromoon itti yaadatu hedduu tokko hojjete. Isaan kana keessa abdiin Oromoo akkuma jirutti tahee addi bilisummaa Oromoo tokko yeroo dheeraadhaaf kan biyya san keessatti sabni biraatii fi itti yaamamaa turee fi mootummaan ittiin abaaraa ture dhaaba nagaa hin jaalanne kan dhiiga namaa jiisuu barbaadu kan lolatti amanu kan jiru kan maqaan nu bahaa ture. Addi bilisummaa Oromoo yeroo biyya kana keessa seenu tokko durumaanuu carraa dhabee dhaaba gartee nagaan nama wajjin hojjetu fi waliin dubbatu waan dhabee bosona seene malee kan gartee nagayaanis qabsoo godhee mirgaa fi hiree uummata Oromoo murteeffatuudhaaf hojjetu kan walaba tahee qoma dhiibee uummata isaa irratti abdatee qeeroo Oromoo irratti abdatee biyya sana keessatti kan itti dalagu ta'uusaa kan itti mirkaneeffatee jechuudha yeroo kana keessatti jechuudha. Kanaaf erga kana mirkaneeffannee booda akka biyya seenneen uummata keenya bal'aa baatii biyya kaabaa kibbatti bobbaan garaagaraa qindaa'ee gara 7 Finfinnee keessa ture. Sana booda bobbaan qindaa'ee baattis dhiyattis kaabattis jillee adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoodhaatiin baga nagaan nu eegdan baga du'arraa haftan baga hidhaarraa haftan baga saamisarraa haftan taqaamaa irrataniis addatti kan maatiin irraa wareegamanis hanga silaa danda'ametti yoo hundallee bira ga'uu dadhabne jajjabeessuutu ture jechuudha. Artistoota Oromootis kanneen qooda qabsoo Oromoo keessatti bifa adda addaatiin gumaachaa turan ni wal arguutu ture eeguu uummanni dhaaba kanaa qabu caasaalee isaa maadheelee isaa miseensota isaa gameeyyii kan bara dheeraa mana hidhaa keessa turan kan ammoo akkasuma akka lafa jalaatiin dalagaa turan walitti arguudhaan wal joojifachuun baga nagaan jiraattaniidhaan sagantaan duraa bifa simannaa kanaan xumurame. Akka sagantaan simannaa kun xumurameen kana booda gartee caasaa lafatti gadhaabuun itti fufame. Caasaa kana akkaataa filmaataafis itti ta'utti waajjiroonni banamuunii fi dabballoonni leenjifamuun dabbaloota leenjifaman kana godina irratti aanaa irratti akka konstituentii hirmaannaa paarlamaadhaatiin wanni godhamee kaartaan akkaataa sila paarlamaan Itoophiyaa sun itti godhamu ni qindeeffame. Kanaaf Oromiyaa guutuu keessatti haala sanaan dhaabni kun uummata isaa kan bilisummaadhaaf dheebote kan dhaaba isaatiin dheebote keessatti deebi'ee bifa haaraan of gadhaabe jechuudha. Bakka waajjira banattis waajjira bakka waajjira bananittis bakka caasaalee adda addaa bu'uurfamee hojiin dhaabaa bal'aan baafii dhiyaa kaabaa kibbatti hojiin hojjetamaa ture jechuudha. Waan ajaa'ibsitti ta'u yeroo keessaafuu waggaa duraa sana keessatti waajjira keenya kan rakkoo Oromoodhaaf furaa ture. Isaan warri biyya bulchaa ture dhimma biraatiif qopheessaa turanii rakkina Oromoo gidduutti dhalatu akka mana murtiis ta'e manni murtiis poolisni Oromiyaatis kanneen adda addaa hundi deema waajjira ABO dhaqaa kan jedhuun hanga sadarkaa gara keenyatti rifar godhuudhaan hojii babal'aa waggaa duraa sana keessatti sadarkaa dhaabaatti hojjennee milkiidhaan xumurre jechuudha. Kana qofaa miti addi bilisummaa Oromoo uummata isaatiin wal harkee caasaa isaa wal godhuu qofaa miti. Yeroo kana keessatti waan tokko kan hin tuqu malee bira kutuu hin barbaanne Oromoon qaama qofaan hin gabroomne, sammuu qofaan hin gabroomne, qabeenya saamamuu qofaan hin gabroomne, fedhiidhaa fi hawwii uummanni Oromoo dhaaba kanaa qabu hedduu tokkotu natti mul'ate. Dhugaas ittiin muudhaaf an maraataa ija kiyyaan kan hin arge kagartee carqa dhagaa raratee dhagaa guuree deemu. Yeroo nuti biyya sana seenne nama nutti dhufee fayyee yoo xiqqaate nama 3 ija kiyyaan arge. Kan sababaa jaalalaa fi fedhii dhaaba kanaatii fi bilisummaa Oromootiif dharraa qabu kan maraatee deemu kan yeroo nu dhuunu sana fayyeetu ture.
haadholiin Oromoo kan ilmaan isii qabsoo irratti dhabaman kan yeroo dhaaba kana argitu obsituutu ture. Ilmaan Oromoo kan yataamaa ta'anii abbaan irraa dhume kan yeroo dhaaba kana arkan itti obsanii fi wanni abbaan kiyya irra du'e obboleessi kiyya irra du'e haati kiyya irra dhabamtanii arkan kan jiru hoppiin guddaan horamuudhaa fi horatamuudhaa fi waan bal'aa tokkotti tasgabbaa'aa ture jechuudha. Kana qofaa miti mootummaa biyya bulchuu wajjinis hariiroon keenya yeroo takka ol ka'aa, yeroo takka gattaa, yeroo takka maqaballeessitu ture, yeroo takka ni fooyya'aa, yeroo tokko ni badaa. Kanaa wajjinis akkuma isaan wanna jaanitti rakkina jiru furuudhaaf Oromoo tana bajittiin oofina waliin hojjechuu dhufne nuti isiniif hojjechuu dhufne dhimma saba Oromoo irratti naashinaal intarastii irratti nuti opiidiyoo ta'uu dhufne opiidiyoollee nu ta'uuf hin dhufne kaayoo mataa keessanii qabattanii nutis keenya qabannee biyya galle. Kanaaf akka naashinaal intarastii irratti waliin hojjennaa kanarratti walaa kabajnu kajuun dhiibbaan godhamaa ture. Naashinaal intarastiin kun maali? Dantaa afaan Oromoo afaan federaalaa godhuu Finfinnee magaalaa guddittii Oromiyaa godhuu fi Oromoon qooda isa fakkaatu akka harkatee magaalaa kana qabatee keessa jira. Diredhaa Oromiyaa jalatti deebisuu, naannoo bulchiinsaa daree Oromiyaa jalatti deebisuu, Goojjam Matakkal, Oromoota Walloo, lafa gaangaalee Oromiyaa kan cicciramanii lafa adda addaatti mummuramanii hafan kun deebi'uu irratti dhimmi kun dhimma opiidiyoo, dhimma ABO, dhimma KFO, dhimma paartiilee osoo hin taane dhimma naashinaal intarastiidha. Kanarratti waliin haa hojjennu. Kajoon dhiibbaa garaagaraa mootummaa godhaa turre. Mootummaanis sanatti hawwii qabaachaa hin turre. Filmaata irratti akkaataatti deemnu jaaroleen hoogganni dhaabolee Oromoo jidduuttis ijaaramee waan kan akka furuuf yaadamaa ture. Sunis deebi'ee haajaa godhamee hoogganaan itti godhame kan biraa ta'ee hariiroon sun takka kufaa takka ka'aa deemaatuma ture. Gara tokkoon isaan kanaa wajjin istiraagii jabaa qabsoo godhaa. Gara biraatiin ammoo adda bilisummaa Oromoo akkasuma Itoophiyaa tana keessa Oromoo qofaa miti saba biraa bal'aatu jira. Akkamitti saba kanaa wajjin hojjennu? Yoo mootummaan kun gara biraatti kan filmaanni kun kan dhugoomu kan ta'u ta'e Itoophiyaa akkamitti ijaarra? Itoophiyaa gartee akka kaleessa turreef immoo akkam kan jirurratti mari'atamee Itoophiyaa federaalizimii sabdaneessatti amanamu kan uummata cunqurfamaa biyya san keessa jiru kan akka Oromoon gabroometti gabroomee hadhaa gabrummaa uunatee waga'ame kan akka Oromoon bilisummaa barbaadutti bilisummaa barbaadu kana kan duraan osoo bosona keessa jirru qabsoo keenya waliin qabsoo hidhannoo waliin gaggeessaa turree fi kan biyya keessa jiran qunnamuu eegale jechuudha. Inni kun reach out godhamuu eegale. Isaan kana keessaa warroota akka Binishaangul, Sidaamaa, Gambeellaa fi kana warroota duraan jirru warroota durumaan wajjin walii galteedhaan qabsoo godhaa ture. Allaansii qabnaa yeroo bosona keessa turreeyyuu. Eega gallee booda immoo warroota biyya keessa jiran saba xixiqqaa hafan akkamitti qunnamuu dandeenya, akkamitti hojjechuu dandeenya kan jedhuun isaan keessaa saboota akka Qimaantii, saboota akka Aagaa'u fi warroota akka Affaar dhaabota warra biyya san keessa yoo xiqqaate gara dhaaba 12 kan gahu kan duraanii qabnu irratti idaanee federaalizimii akkamtu ijaaramuu danda'a. Warroota waliin maqaa federaalizimii sabdaneessatti waliin amannu wajjin ijaaramnee sagantaas hojii baafannee karoora biyya sanis hojii qabaannee yoo gartee filmaata kana asiis Oromiyaa irraa kan moonu ta'e achiis warri Ogaadenis warri Sidaamaas warri biraas kan mo'u ta'e akkamitti walitti dhufnee Oromiyaa fi Oromiyaa teenyaas ijaarree Itoophiyaa keessattis Oromoon qoodaa fi haqa inni qabu harkatee itti jiraachuu danda'u irratti saba biraa kan akka buttuutti Oromoo laalu hunda ABO'n maal akka ta'ee fi akkamitti namaa hojjechuu akka danda'u mirga isaa qofaa fi haqa uummata isaa akka barbaadu warri biraas walaba ta'ee xixiqqaan sabni xixiqqaan Oromiyaa keessa jira. Kan akka Adareedhaa dabalate kan akka Guraageedhaa warroota Finfinnee keessa jiran kan saba xixiqqaan osoo hin hambisiin addatti sagantaa baafnee dubbifnee abdii isaanii turte waardiyaa isaanii fi mirga keenya barbaanna. Isinis as keessatti xiqqaattanii guddattanii mirga silaa qabaachuu qabdan akka qabaattaniif qooda isin barbaachisu akka kennuu dandeessanii fi jijjiirama biyya kana keessatti dhufuu danda'u akkamitti akka argamuu danda'uun irratti hojjetamaa ture. Isa kanaan gara paartiilee kan mootummaa yaada naqaa ture. Sadarkaa sanitti paartiilee garaagaraa walitti finnee orgaanaayizii goonee qindoomina sadarkaa sanirra geenye hoogganillee filatamee dhaaba keenyaan qindaa'ee wanni kun deemaa ture jechuudha. Kana qofaa miti lafa Oromiyaa qofa keessatti miti adda bilisummaa Oromoo kan hojjechaa ture. Lafa naannoon amma cicciramee ture. Naannoo Itoophiyaan gara naannoo 9 qabaa. Kana keessaa bakka silaa Oromoon jirtu kan Oromoo lafaa wajji muranii kennanis kan akka Walloo, kan akka Diredhaa, kan akka naannoo Adaree, kan akka naannoo Finfinnee, kan akka Goojjam Matakkal. Isa kana hunda keessatti adda bilisummaa Oromoo yeroo gabaabaa kana keessatti caasaasaa banatee
ummanni achi jiru kun gabrummaa lama jalatti miidhamaa ture kan naannoo adda addaa jiru kun gabrummaa mootummaan irra jiru akka waliigalaatti qabaachaa gabrummaa addatti immoo naannoo saniinis mirgisaa hacuucamaa sarbamaa ture. Ummanni kun dhaaba kana arguu fi Oromoo irraa cite kanaan walitti deemuudhaaf eeboo guddaa fi fedhii qabaachaa ture. Isaan kunis dhaaba kanatti dhufuudhaaf bakka sanitti waajjira banatanii nu simachuudhaan isaan kana bakka jirutti jajjabeessaa ijaaraa qindeessaa turre. Rakkinoota daangaa keessa jiran kan naannoo Sumaalees, kan naannoo Affariis, kan naannoo lixaa karaa Benishaangul gara lixaa tures karaa jaarsummaatiin, karaa aadaatiin akkaataatti rakkoo kun furamuu fi uummanni kun lamaan wal ollaa jiraachaa ture, waliin raafuudha, waliin jiraata, loon wajji tiifata, araddaa tokkorra laga tokko wajjin dhuga. Akkaataa itti rakkoon kunillee karaa aadaatii fi karaa jaarsummaadhaatiin itti furamuu danda'u irratti jalqabnee isa sanallee bakka itti milkoo'inis ni qabna, bakka itti amna gaarii fi hafuurri bareedaan turellee ni ture jechuudha. Haala sanaan loloonni daangaarraa kan akka hoggaan galii oowwaa turee fi dhumaatiin namaa hedduun kan ture sun hanga tokko kan inni fooyya'uuf qooda gurguddaa gumaachinee turre jechuudha. Kana akka gartee hojiilee poozitiiviidhaatti yookaan waan ni milkaa'ina arganneetti yoo fudhanne egaa kan itti aanu immoo kana booda dhaaba kana maaltu mudate negatiiviin karaa mootummaatiin dhufe maal fakkaata isa duratti deemnaa akkuma isin yeroo kana keessatti bilisummaa Oromoo akkuma galleen hogganoota haaree young generation qeeroo kan duraan qooda adda addaa biyya keessatti kennaa ture hundinuu dhaaba kanatti makamuun dirqama garaagaraa fudhatanii hojii bal'aa Oromiyaa keessatti gaggeessaa turanii kanaaf kan poozitiivii fi wanti gaariin hojjetame kana fakkaataa jechuudha. Negatiiviidhaa fi negatiiviin karaa mootummaatiin jirama akkamitti dhufe dhiibbaa akkamitti Oromoo irratti adda bilisummaa Oromoo irratti keessa dhaaba keenyaa irratti yaaliin godhamaa turee fi inni kun maal fakkaataa isa jiru egaa feesitti aanu irratti si deebisaa. Kanaaf wanni hojjetamaa ture yoon gabaabse hedduudha. Kana fakkaata milkiileen gonfatamees hedduudha. Gariin isaa tarii kan ammatti himamuu hin barbaannee fi yeroon isaa hoggaa geesse himamuutu jira. Kanaaf oofishaalii milkiilee arganne yoo kanumatti gabaabse amma kaan yeroo hoggaa bira geesse dubbannaa kanumaan jechuu barbaade. Tole baay'ee galatoomi obbo Billoo qabxii bal'aa kaastee galatoomi. Mee obbo Raggaasa asirratti qabxii hafee jira ittiin dabalaa yoo jettani. Jaalbilloon waggoota lamaan adda bilisummaa Oromoo biyyatti seene kana keessatti irra caalaa isaa biyya sana keessa ture. Bakki jireenya isaa Denver, Colorado yoo ta'u malee ofirratti murteessee waggaa tokko oliif biyya sana keessa ture. Bal'inaan gabaaseera. Waan amma jedhu kana waan qaamaan keessatti hirmaate sababii ta'ee fi isa caalaatti dhugumatti waan kana akka kanatti samaraayiz godhee waan hin himu waan hafee yeroo itti fudhadhu hin qabu. Haa ta'u gaaffii ati gaafatte ammoo maalirra jira maaltu hojjetame waggoota lamaan kana keessa maaltu si mudate isa jedhu ammas gara duubaatti deebinee dhaabni kun officially hoggana isaa biyyatti deebisuu irratti waggaa lamaan irraa namooti miliyoonaan ba'an kun waan nu barsiisan qabu siin jedheera duraanii isaan kun adaraa kennataniiru dhaaba kanatti. Isaan kun ummati kun akka fakkeenyaatti dhaaba kana wajjin jira yeroo rakkoo isaa yeroo bal'oo isaa baroota kan hundumaa wajjin dhufnee ka'aa turre sababii ta'ee fi abdiin keenyas egereen keenyas hundi keenya adda bilisummaa Oromoo irraati abdiin keenya. Kanaaf dhaaba kana gara fuulduraattis bifa fedheenuu bira dhaabbachuudhaaf murteeffanneerra ka jedhu meesejii sana dhaamsa sana kan inni dabarse. Adda bilisummaa Oromoo haa ta'u yeroo biyya sanatti ol seenu dhibbaa dhibbatti waan hundumtuu kaarpeetii diimaan hafamee waan mootummaan yookaan immoo qaamni biraa waan isaaf qopheessu akkasitti fudhannee chaalenjiin hedduun rakkooleen hedduun akkasa mudatan gama mootummaatiinis gama keessumaa humnoota siyaasaa biyya empaayeraa Itoophiyaa jiraachisuudhaaf yookaan immoo bakka duraatti deebisuudhaaf kanneen adda bilisummaa Oromoof qabsoo uummata Oromoo akka bulguutti poortiree gochaa turan hundumtuu gufuu akka danda'an kana dhibbaa dhibbatti gilgalee ilaalee chaalenjii isa mudatu kanaaf of qopheesseetu dhaabni kun kan inni ol deebi'e jechuudha. Gama biraatiin dhaabni kun yeroo biyyatti seenuu qaamni mootummaa yeroo sana ture EPRDF kan jedhu ture. EPRDF kun jaarmota ofirraa ijaarame akkuma beektu OPDO Andam kan warra Amaaraa
TPLF wayyaanee jechuudha kan warra Tigraay fi tokko immoo Southern warra kibbaa kan jedhu conglomeration tokko ture. Yeroo biyyatti ol seenamu garuu EPRDF kun bifa jijjiirratee OPDO'n ODP ta'ee ODP'n deebi'ee bilisiginnaa ta'ee mootummaan adda bilisummaa Oromoo wajjin negosheet godhee biyyatti ol deebi'ee yeroo gabaabaa keessatti bifa isaas amala isaas kan inni jijjiirrate jechuudha. Inni kun chaalenjii guddaa uume. Akkamitti chaalenjii guddaa uume namni waliin haasa'an, namni waliin negosheet godhan, namni waliin yoo rakkoon dhalate mari'atan amma sadarkaa dhibamutti muummicha ministeeraa mataasaa dabalatee waan kaleessa jedhee irra haaluudhaan waan galgala haaluudhaan rakkoo hedduu keessa dhadhaabni kun kan inni bahe ammallee itti jiru jechuudha. Chaalenjooti kun kan billoon amma ibsee achievement amma irraatti argannee isaan kana caalaa ibsuun hin danda'ama yootti dabalame jechuudha. Garuu chaalenjiin isaa hedduudha. Chaalenjiin kun maalirraa akka maddu baay'ee isaa ifaadha. Bara galame sanaa waggaa lamaan irraa ummati amma kanaa deeggarsa adda bilisummaa Oromoof argisiisuun diinoti qabsoo bilisummaa Oromoof diinota adda bilisummaa Oromoo guyyaa sanarraa qabaniiti. Dhaaba kana yoo kaawuntar cheekgoon irraa kan hafee dhaabni kun biyya kana fudhata. Dhaabni kun aangoo nurraa fudhata. Dhaabni kun uummata biratti fudhatamuu dhabsiisa jechuudhaan gara humnaatti riizoorti gochuu guyyaa kanarraa qabee mootummaan kun akka mirkaneeffate isaanillee yeroodhaa booda amma himaa jiru jechuudha. Afaaniinuu baasanii himaa jiru jechuudha. So wanni waggaa lamaan kana keessa godhame waan lakkaa'ame madaaliirra kaa'ame waan dhumuuti akkuma sana chaalenjiin isaas itti fufeedha jira. Akkuma jaalbilloon duraan jedhe yeroo jalqabaa irratti confusionii ta'e ture yookaan confusionii tun ta'in euphoriyaa yookaan immoo abdii ta'e tokkotu ture. Abdii waan akka duumessaa waan harkaan qabachuu hin dandeenye tokko sababiin isaa baroota 27 fi karaa TPLF warra wayyaaneedhaan uummati Oromoo dararamaa ture, ajjeefamaa ture, hidhamaa ture, hiraarfamaa ture. Isheen sun yeroo murtooteef hin dhaabatti warri lubbuun hafee hidhaa keessatti hafe hedduminaan yeroo sanatti ni ba'ani. Namuu afaan nagaa dubbachuutti ka'e. Kanaaf haala akkasii keessatti adda bilisummaa Oromoo nagaadhaan biyya koo keessatti, biyya Oromoo keessatti, Oromiyaa keessa taa'ee uummata koo keessatti qabsoo kanatti fufuu nan danda'a. Kanaaf tooftaa qabsoo karaa waraanaa geggeessaas geenye kana dhiisee nagaadhaan uummata koo lakkaa taa'ee qabsoo kanatti fufa jedhu kan dhufe. Namooti hedduun beekoodha, namooti hidhaman gurguddoodha, namooti jedhaman, namooti maqaa qabanillee bilisoomne irra kana caalaa maal barbaannaa mootummaa kanaaf nagaa kennaa amma sadarkaa jedhanitti yerootti ga'ametu ture jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo fi qondaaloti qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo kooshiniidhaan kan deemame. Lakki mootummaan amma dhufe kuni jijjiiramni amma dhufe kuni itti fufinsuma kan duraati. Adda addummaan isaa namoota afaan Tigree dubbatan namoota miseensa TPLF ta'antu warra duraan EPRDF'n uumee baroota dheeraan dararitu gara qe'ee isaaniitti gale malee sabni kun ammallee hin jigne. Warraaqsa miti kun riifoormiidha. Sirnichi akkuma jirutti jira. Caasaan mootummaa akkuma jirutti jira. Caasaan tikaa akkuma jirutti jira. Manni hidhaa akkuma jirutti jira. Ilaalchi Oromoof qabsoo Oromoof qabamus akkuma jirutti jira. Kanaaf waan kanatti dhibbaa dhibbatti nuti amantaa irraa hin qabnu kan jedhu adda bilisummaa Oromoo fi uummati Oromoo bal'inaan sana booda kan realize godhes kan yeroo sana hubates akka kanaadha dhaabichi kan inni biyyatti ol seene expectationiin dhaabichaa akkaataa itti tilmaamne akkaataa nuti yeroo sanatti adeemsa gara fuulduraatti dhufuudhaa malu gilgaallee har'arra yeroo geenyu sirrii ture ilaalchi keenya jechuudha. Kanaaf rakkinooti haa heddummaatan iyyuu malee chaalenjiin haa jiraatu iyyuu malee isa kanaaf of keessatti of qopheessuu inni ture sababii ta'ee fi ammallee karaa dheeraa deemuudhaaf sababii deemamuu fi isa kana of keessatti qabatee dhaabni kun itti fufeetu jira. Egaa waan guyyaa guyyaan deemu kan waan ta'aa jiru waan mootummaan waan dhaabaa keessa seenuudhaan qondaaloti dhaaba keenyaa, hoogganooti dhaaba keenyaa, dargaggooti baay'een mana hidhaatti guramanii kan isaan jiranidha. Keessumaa dargaggooti dhaaba kana hoogganooti dhaaba kana hoogganaa turan baay'een isaanii dhaaba kana keessa turuudhaanii kan umriin isaanii deeme kan ittiinuu diinni muka ololaa godhatee namooti kun bakka gadhiisan jechuudhaan kan inni ittiin ololaa ture. Dhaabni kun garuu dargaggoota dhaaba kanaa fi liidarshiippii kana tiraansfoormii gochuudhaaf qophii gochaa ture keessatti biyya keessatti harka lafa jalaatiin dargaggoota maqaa qeerroon ijaaruudhaan bifa adda addaatiin ijaaruudhaan
hoogganoota haaraa gara fuulduraatti of keessaa baasuuf qondaalota harka lafa jalaatiin dhaaba kana wajjin hojjetaa turan yeroo inni as uummatatti baase keessattidha kan hidhaa fi reebichi ajjechaan kun as ba'ee ammallee dargaggooti potentially dhaaba kana overtake gochuudhaa danda'an egeree dhaaba kanaaf qabsoo kanaa kanneen ta'uudhaa danda'an hoogganni kun dhaabni kun yeroo dheeraadhaaf kan kalkeet gochaa ture mana hidhaa jiru abaawoon gama isaatiin jijjiiramni fide tokko hoogganoota dargaggootaa fuula haaraas gad baaseera mootummaan immoo harkatti qabuudhaan isaan kana gara hidhaatti isa kaan amma gara biyyaa ari'uutti geessisaa jira. Walqabbii kana hokkara kanatu jira jechuudha. Bilisummaa Oromoo fi humna mootummaa gidduu. Kana keessatti egaa rakkoota baay'eetu dhufeera. Ammoo COVID-19 kan jiru dhukkubi daddarbaa kun kan addunyaa jilbeeffachiisee jiru kunillee biyya keenya keessatti eessattuu caalaa addunyaa golee addunyaa kamii keessattuu caalaa mootummaan amma bilchiginaa ofiin jedhu akka political weaponitti akka meeshaa siyaasaatti dhimma itti bahuudhaan sababii dhukkuba kanaa sababeeffachuudhaan electionii dheeressuu state of emergency kan jedhu kan yeroo hatattamaa awaajuu nama ajjeesuu ofiimmoo waan barbaade godhu isa kanatti jirama jechuudha. Haa ta'u garuu qabsoon kun yoomillee hin dhaabbatu itti fufaa chaalenjii kana adda bilisummaa Oromoo kun duraan jenne itti of qopheesseera. Waan inni tilmaameeru keessatti rakkoo dhufuudhaa malu kun ta'uudhaa danda'a amala mootummaa kanarratti hundaa'uudhaan amaloota qondaalota isaanii irratti hundaa'uudhaan amaloota instituushinii mootummaa Itoophiyaa irratti hundaa'uudhaan kun dhufuu akka danda'u sababii tilmaamateeruu fi yoomiyyuu yoo ta'e waan kanarra ni aana bilisummaa Oromoo jechuudha. Egaa kanatti jira yeroo ammaa tariitii feezii sattaanitti immoo caalaatti irratti haasa'uu dandeenya ammaa akkasumatti gabaabsa. Tole baay'ee galatoomaa obbo Ragaasaa qabxii lamaan keessan iyyuu qabxii barbaachisootti yaada laataniitu. Mee akkasumas immoo abaawoodhaa fi mootummaan waliigaltee Asmaraa irratti wal komatu egaan akkuma argaa jirru qabiyyeen isaanii maal ture eenyutu waliigaltee sana cabsee akka komiin kun jirutti mee obbo Bello isiniif hin kenna isin yeroo lama deebitan itti fakkaata gara Itoophiyaatti isa duraanii gara waggaa tokko teessanii deebitanii mootummaan immoo yeroo sana haala dhaabi kun waliigalee fi mootummaan kun waliigalee keessatti atakaaraa guddaa ture isinis biyya turtanii wanta ture hundumaa taatee sana hundumaa kan irra calattee quba qabdu natti fakkaata. Mee achirratti maal jettu isin? Waliigaltee Asmaraadhaa kan cabse mootummaadha. Sadarkaa duraatti kaameera kee of tubuti. Irraa fagaatte. Amma bareedaadha. Sadarkaa duraatti waliigaltee Asmaraadhaa kan cabse yookaan kan akka inni milkoofne akka inni barbaadamutti akka milkoofne kan irratti firatate mootummaadha. Kana maaliif ijaa sadarkaa duraatti addi bilisummaa Oromoo qaama sadaffaati wajjin haasawnu wanni jenneef nuti chaartara yeroo 91 saniis kan Londanitti ta'e sakkaataatti ta'e ture. Haa ta'u sadaffaadhaa fedhu Oromoo keessaa fedhu addunyaarraa namni silaa ragaa namaa bahu kan namni lama yoo wal lole haadha manaatiif abbaan manaa yoo wal lole ni walitti araarsanillee nama jaarsa ollaatu hedduu ta'a. Wanni kun bifa sanaan haasawamu jenneeti dhiibbaa godhaa turre ni yaadattuu isin hundinuu yeroo sana keessatti yeroo nuti yaada kana dhiyeessinu Oromoon wacuu ture. Akkuma reefu jenne baarayni reefu bilisummaan fooleen isaa sun namattis dhufuudhaan namni baaraga keessa waan tureef gammachuudhaan imooshinaali ta'ee of wallaalee waan tureef akkamitti ijoollee abbaa gadaatti wajjin jaarsummaa barbaachisa ifi walitti naasooytanii fi maal taatanii ka jiru individuaalotaa fi bifa adda addaatiin dhiibbaan ture. Haa ta'u garuu dhiibamee jaarummaan biraallee yoo hafe manguddoonni Oromoo kan biyya keessaa kan akka Bayyanaa Sanbatootii fi Nagaasoo Gidaadaa fa'aa dabalatee qeeroo keessaas dabalatee hanga nama 12 kan ga'u
akka achirratti hirmaataniif waliigaltee kanatti hirmaataniif yaadamee ture. Haa ta'u garuu mootummaan yeroo bakka san dhufu isaan kana hunda jalaa miliqee dhufe haasawni achirratti haasawamee qabxiileen lafa kaayame tokko kan irratti wal mormame hin turre hunda akka jirutti mootummaan fudhate qabxii sayyoon takka lama sadii jechuu barbaade baadhellee jechuudha. Kani mootummaan kani jara isaaniitiin gaafatan gartee mirga hiree murteeffannaa kan jiru kana sagantaa keessan keessaa yemmurraa kaaftanoo gaaffiin gara jaraatii ka'e tokkichaa kana ture. Lakki kanan kaafnu nuti kun kan fedhii uummata Oromooti. Uummata Oromootu kaasan malee nuu miti. Kuni mirga uummataati. Uummata kanaaf qabsaawaa jirraa kan jiruun sunillee ni didamee ni fudhatamee haala sanaan biyyatti walii galee biyyatti galee jechuudha. Kanaaf qabxiilee sana ragaa baqachuunu sadarkaa duraatti yaada amma godhaa jiran kana waan barbaadaniif akka nuti fudhannu jechuudha. Akka dubbiin jettuttis karoora ammaan tana Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo irratti gaggeessaa jiran kana waan qabaniif waan sana ragaa dho'isuudhaaf kan yaadame jennee fudhannaa jechuudha. Kanaaf hundeen duraa dubbiin bakki isiin itti jallatte bakka sanaa jechuudha. Kanaaf erga gallee booda waan silaa yeroodhaan dhumachuu qabu hunda harkisuun akkuma reefu jaarraggaasaan jee baallama qabamuun, baallama diiguun, jalaa baduun, miliquun nii fi dhiibbaa garaagaraa godhuun akkuma dhaaba kana akkuma gaafa chaartaraa sanaa waggaa tokko keessatti silaasa karoora kitaabuma san dubbisa jirra kitaabuma mallas gaafa chaartaraan irratti dalagisan filaanuma santu deemu jira beekan mallee. Kanaaf waggaa takka keessatti addi bilisummaa Oromoo akka bahu chaartara akka gaafa chaartaraa sanatti biyya keessaa dhiibamee akka bahu godhuu kaayoon ture jechuudha. Bifa adda addaatiin maqaa nutti baasuun achi taanii maal godhanii akkana taanii maal godhu waan adda addaa haasawaa turan namallee tokko gorsaa turan jechuudha. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo garuu murtii qabsoo isaa murateeti kan biyyatti gale. Dhugaadhaa duraanis kan qabsaawaa turre kan uummata kanaaf dhufni har'a uummata kana keessa jirra. Qabsoo nagaa biyya kana keessatti ni geggeessina. Oromoo kaleessaa hin jiru. Qeeroon Oromoo jira. Hawaasni Oromoo jira. Kana geggeessina dhiibbaan fedhees hadhaan fedhees hidhamuun du'uun qabsoo nagaa jechuun karpeeta diimaa namaa afanii kottu asii waajjira seene asiiniin bahaadhaa miti. Wareega qabdii, hidhaa qabdii, reebicha qabdii, waan adda addaa qabdi. Maqa balleessii garaagaraa qabdi. Kana hundaa'uu fudhannee uummata keenya kan walitti hin makamne kana wajjin hadhaa qabsoon karaa nagaa qabdu. Akkuma kaleessa qabsoo hidhannoo yeroo waggeessu dhaabni kun osoo adda isaa takkaara isaa duraachiin qabin hiriyoonni isaa jaallan keenya hedduun nu biraa dhumanii as keenyatti qabsoo nagaa keessatti wareega qabsoon nagaa nu barbaachisu kana itti fufu qabnaan itti fufu. Egaa erga biyya seenne dhiibbaan garaagaraa akka boordii filmaataatti illee hin galmoofneef akka nuti qoran godhanneef waraqaa gartee lakkoofsa nama dhaaba kana reejistar godinoota Oromiyaa hundarraayyuu akkasuma immoo naannolee adda addaarraa maqaa namoota akka silaa boordiitti galan karatti qoratanii miseensota keenya qabuun sagalee silaa boordiin guyyaa yeroon itti galuu qabu san hanqisuun waan adda addaatu ture jechuudha. Haa ta'u garuu olaal Oromiyaa keessa Oromiyaan gara nama 178 qabdi. Bakka bu'aa federaalaaf Harargeen lamaanuu gara nama 28 qabdi. Arsiin 33 qabdi. Kutaan Baalee 7 qabaa. Gujiin 5 qabaa. Booranni 4 qabaa. Shawaan 54 qabaa. Wallagga 31 qabaa. Wallagga godinni 4 jechuun walitti. Jimma 18 qabaa. Iluu Baabur 11 qabaa jechuudha. Godinoota kana hunda keessatti caasaan keenya lafa dhaabbatee mootummaa kana akka namni tokkolleen akka filmaata sanaa fi sagalee sanatti yoo dhufe sadarkaa olaanaarra ture jechuudha lafa kana keessatti. Sagalee dhaaba kana galmeessuudhaaf mootummaan gaafatee sana kan duraan galchaa jiran sana gara nama kuma shanii turan. Kumaaf 500 kan duraa. Kuma 500 akka Oromiyaatti akka guutuu biyya Itoophiyaatti yoggaa galmooytu immoo gara nama 3,000 ture na fakkaata. Kanaaf isa kana 60% sagaleen bootiin reejistar namni dhaaba kana godhu 60% Oromiyaa alaa dhufa. Yoggaa akka Oromiyaa alaatti galmooytu yoggaa Oromiyaa galmooytu immoo 500 ture jechuudha. Nuti immoo Oromoo fi Oromiyaa lafa keenyaas cicciranii waan turaniif uummata kana reach out godhu akkumaan siin jee naannoo Finfinnees kibla katamaa gara 11 qaba. Naannoo Amaaraa keessa Oromoota baay'eetu jira. Naannoo Binishaangul keessa, naannoo Adaree keessa, naannoo Sumaalee keessaas akkasuma immoo naannoo Diradhaatti jedhanii kan jiran kanaas warra kibbaa keessaas kana hunda akka reach out godhuu dandeenyutti sadarkaa guutuu biyyaatti kan wanna goone jechuudha. Sagalee keenya kana hatu karatti namoota nurraa qabuutu ture. Namoota dhaaba kana galmeessanillee deebi'anii lakki ani galmeessine maqaa hiyyana duuba akkana godhanii kan jedhuun dhiibbaa garaagaraatu ture. Deebi'anii
nama kana dhaqqabuu hin danda'anii sagalee guutuu biyyoolessaatiif namni fiigu gara nama 10,000 ol kaasan jechuudha. Kan nama 10,000 sanillee halkanii guyyaa irratti hojjennee sagalee barbaadamu sana nama hunda dura kan galche dhaaba kanaa jechuudha. Kanaaf sana hunda galchine egaa Oromiyaa guutuu keessatti yeroo hudhaan gaamma aanaalee bakka bu'ootaan amma isin tuqa kana hunda keessatti saganteeffamee fi akkaataa dhaabni kun itti hojjetuu fi Oromoon jaalalaa fi fedhii dhaaba kanaaf qabu yeroo argan mootummaan kun gaa duraanis baaragarra ture duraanuu sagantaan isaanii sagantaa addaati yeroo Oromaaraa ijaaranirraa kaasee yeruma sanuu Oromaaraan ijaaramee ture oguma nu galu jechuudha. Kanaaf isaan kun tarii cidha walitti godhatanii jiranii shirribudiin takka Finfinnee takka immoo Bahar Daaritti deemaa ture. Kanaaf yeroo kana keessatti warraa'isa qabsoo Oromoo kan deemaa ture waggaa 45 oliif Oromoon godhaa turte OPDO'n hatame jechuudha. OPDO'dhaan butame. OPDO'ummaan waggaa 27 Oromoota hidhaa ajjeesaa turte abbaa qabsootii fi haadha qabsoo taate qabsaa'ota biraa hunda ija biraatiin ilaalu turte. Qabsoo nuti kanarratti taane qabsoo nuti kanarratti taane dhaadachuu eegalan jechuudha. Osuma abbaan qabsoo godhaa turee fi itti wareegamaa ture bakka taa'u jechuudha. Kana bira kutanii warraa'isi kun asitti hatamee abbaa qabsoo harkaa fuudhame. Kan lammaffaa osoo isaan kanaan shirrigudii olii gad deemanuu raayisi kun ammaas OPDO'uma jedhamu kana keessaa hatamee gara Goojjamitti galee jechuudha. Gara Bahar Daaritti galee sana booda gaa haalli biyyattii keessaatii fi haalli OPDO keessaa mataan isaatu jijjiiramu eegale. Sadarkaa duraatti maal godhu eegalan qeerroo Oromoo kumaan reefu isiniin lafti bilisoomtee jirti. Kana booda qeerroon siyaasaa tokko keessaa walaba ta'uu qabdi. Dhaaba siyaasaa tokko keessa seenuu qabdu. Akka iskuula kun deebuu qabaa, kun nagada seenuu qabaa, kun guddina seenuu qabaa, kana labsuu eegalan jechuudha. Maali ijoolleen loon tiisuudhaaf qabsoo godhaa turte immoo yoo siyaasaan isiin laalle kan namni du'aa fi ture dhiiroo maali OPDO'uma shuumanii galanii faca'anii mana galuu ture maal ta'uu qaba. Bakka silaa agartee amma gaa qeerroo bas kana booda siyaasaa keessaa ba'a qeerroon galaa manatti dhiisa waan takka illee kan ji'utu ture. Amma ijoolleen afanfaa jirti. Keessaa ijoollee keessaa namoota garii ofitti qabanii aangoo kennuufiif yaalan. Sunis ijoollee yoggaachiseen akka isaan barbaadanitti hojjechuuf didde. Deebi'anii maallaqaan namoota kana bituuf yaalii godhan jechuudha. Gara nama tokkotti gara qarshii 200,000 nama kennaniif hin beekan dura taa'aa qeerroodha jechuudha. Kan ifi kiyyaaf taa'ee wajjin haasa'e jechuudha. Kaan 30,000 kaan 50,000 kanaan nama kana sagalee kana binnee gara keenyatti garagalchuu dandeenya. Kan jiru abdii qabaachuurraa kan ka'e nama kana maallaqaan shawwaduun aangoo garagaraatti kennuun nagada isinii banna waan akkanaa isinii goona jedhanii ofarii tokko kennuudhaan shawwaduuf jaalan. Ijoolleen kan maallaqa fudhates gaddeebeetuma kun niitisaa itti fuudhaa kun nagadatti eegalaa qeerroorraa hojiirraa dhaabbadhee jee wannan jedhanii. Hay maallaqaan gartee nama bitu kanaas milkaa'uu hin dandeenyu kajoo itti dhufe horiin kunis ni dhumata. Har'a yoo namaan bitte boru jiraachuu dhabuu danda'a jechuudha. Kunis yaada isaan naqee kana booda gaa warraa'isa gartee maaltu dhufe jechuudha amma gaa warra kaabaatii fi Adaappaa yookaan ammoo paartii Amaaraa kanaa fi naannoo Amaaraatii fi paartiin OPDO'dhaa walitti wal qabatanii jechuudha. Erga wal qabatan booda duulaatu eegalame. Oromummaa irratti duulli eegalame. Sabboonummaa Oromoo irratti eegalame. Duulli eegalame. Oromoo irratti sabboontota Oromoodhaa kan isaanii morman nafnaan dura OPDO'uma keessattuu qabsoo eegalame. OPDO'uma keessattuu namoota ilaalcha gaarii qabanii fi Oromoodhaaf mul'ata qaban katarii Oromoon karaa kana yoo deemte itti milkaa'aa jiran of keessaa qulqulleessuun fi akkasuma immoo alatti banii Oromoota irratti duuluun dhaaba Oromoo irratti duuluun keessaaf alaan ballachaa itti dhufe jechuudha. Sirna haaraya uummachuudhaaf sirna federaalizimii sabdanneessaa duraanii sana diiguudhaan sirna haaraya kan isaaf ta'u abdii ijaarachuutu ture. Sirna kana keessatti immoo nama hunda walitti cafaqaniitu magartee arra beeke nama sirna federalizimii amma PP'n isaan bulchaa jiran kana keessatti akkuma gaafa duraa sana 45 Ihaadig keessatti warri Kibbaatii fi Wayyaaneedhaa fi warri Amaaraatii fi OPDO'n qabaachaa turte arra paartiilee warri PP qaban kun Oromoon guddaan kunis 45 achi keessaa qaba akkuma gaafa durii sana. Adareenis 45 qabdi. Sumaaleenis 45 qabdi. 45 qabdi. Lakkoofsa sanaan amma inumaa bakkuma dursanii gadi buusanii walitti gafidanii sirna kana ijaarachuudhaan amma gaa Itoophiyaa haaraya tan barootuma dabran tan 27 dabran kanaa miti Itoophiyaa sirna isa durii sana gad dhaabuu ture. Kana dhaabuudhaaf akka laafutti gadi hin dhaabamu. Oromiyaan bakka dur hin jirtu. Oromoon bakka dur hin jirtu. Qeerroon Oromoo hawaasni Oromoo bakka dur hin jiru jechuudha.
siyaasaan Oromoos bal'atee jira. Addunyaa keessaa fi alatti bal'atee jira. Kana gochuudhaaf akkanumatti namni ija cufatee ilaalu hin jiru. Kana waan hin taaneef gaa nutis waan kana karaa nagaatiin taphachaa ture. Wanni kun isin baasu dhiisaa federaalizimii kana tuqinaa kan jedhuun dhiibbaa godhamaa ture. Mootummaan gurra nuun dhaga'u qabaachaa hin turre. Kana bira kutee warra kaaba isaanii kana bira kutanii gara ollaatti illee diktaatoroota akka isaanii hiriyaa godhachuudhaan gorsoota adda addaa irraa fudhachuudhaan haalli biyya sana keessa deemaa ture. Haala gaamma gadadoon haareenyi Oromoo irratti eegale. Sadarkaa duraatti Oromoota ajjeesuun bineensa nyaachisuun bara kana keessa ture jechuudha. Namni du'ee awwaala dhabee bineensi nyaachuun bara kana keessa ture. Aruuzni karaa deemu du'uun bara lamaan kana keessa ture. Dubartiin ulfaata ombolaansi mana hakimaa deemtu du'uun bara kana keessa ture. Daa'imman mana tokko keessa haadhaa fi abbaa fi ilmaan waliin dhumuun bara kana keessa ture. Namni du'ee nama du'e reeffa rasaasa qarshii 300 kafalanii rasaasa isatti hin ajjeefne fidii jedhanii qarshii 300 irraa fudhatanii 300 baasee namni reeffa isaa fudhatee awwaallachuun sirna waggaa lamaan kana keessa ture. Kanaaf bifa waliigalaatiin jumlaadhaan Oromoon hanga sadarkaa manni hidhaa kan duraan Mallas Zeenaawii ijaaree irraa himachaa turee fi irraa bu'aa ture suni Oromoo fuudhuu didee har'a Oromoon manni barnootaa sababa koovidiin cufamee waan jiruuf manni barnootaa Oromiyaa keessa jiru kan aladdaa aanaa godina keessa jiru hundi har'a mana hidhaati. Mana sanbira kutee hanga sadarkaa mana dhuunfaatti. Nama hidhame kan ammoo mootummaan maaltu dhufee jechuudha gaama mootummaan kana hojii hojjechuudhaaf nama an Oromoo jiru. Nama ani qeeroo jiru yakkatti ta'uu eegala jechuudha. Keessaafuu namni an qeeroo jiru. Bakka silaa qeeroo Oromoo kan wareega qaalii kana kafalee istaachuun yookaan ammoo haawultiin jaarsuun Finfinneetti ijaaramuu qabu. Haawultiin Finfinneedhaa Minilikii fi Haayile Sillaasee faadhaaf ijaaramaa ture Finfinnee keessatti jechuudha. Beeta Mangistii keessatti bifa addaatiin horiin guddaan itti ba'e. Abbootiin qabsoodhaa warri qabsoo kana dhiigaan qaamaan itti wareegamanii hambaa qabsoo kanaa ta'anii raafan gatamuu fi jibbamuu fi balaaleffachuu fi dhiibamuu akkuma dura sana warra ilaalcha dulloomaa qaban ilaalcha haaraa kan walitti dabalamuu kan jiru kana uummatanii isa kanaan gaa balaa guddaa uummata Oromoo irra gahaa jira. Kanaaf ammallee ammoo wanni amma deemaa jiru kuni biltsiginnaa wanni Oromoo godhuu deemtu ka ammaa kun akkaan allaalutti faxara ganamaa yookaan cireedha. Wanni Oromoo fi Oromiyaa godhuu deeman xiqqaadhaan jechuudha. Kanaaf Oromummaa Opidiyoo keessatti akkasii sabboontota cabsan deebi'anii Oromoo guutuu keessatti Oromoo ajjeesanii bineensa nyaachisaa jiran jechuudha. Oromummaan sabboonummaan Oromoo akkasii akka wannaatti ol qeessuun Oromoon sodaatamee qeeroon Oromoo kabajaa addaatiin qabamaa ture sun har'a maqaa biraatiin kan warri kaleessa akkanatti waggaa qeeroo janga godhatee deemu hundinuu har'a mataa ol qabatee deemaa jira. Qeeroo Oromoo rifeensa kanatti kanatti guduruu godhatee dheereffannaan ati qeeroodhaa miti jennaan har'a qeeroon bu'an jala ta'e jechuudha. Bifa waggaa lamaan kana keessatti jechuudha. Kanaaf mootummaan erga sirna isaa akkumaan siin ji'a haala isaa gad dhaabbate booda abbootii Oromootiif abbootii qabsoo Oromoo asiin ga'e kanaa fi daa'imman Oromoo qeeroo Oromoo haadholii Oromoo abbootii Oromoo warra sabboonummaa fi aantummaa saba isaanii qaban hunda neglect godhanii gara kaabaatti qillaansatanii sagantaa sirna durii san uumuudhaan uummata Oromoo balaa guddaa irraan gahaa jiranii jechuudha. Akkasuma immoo san bira kutee dhaaba keenyallee akkasumatti keessaanis alaanis hanga silaa danda'ametti irratti hojjetaa fi rakkoolee amma guyyaa lamaan kana keessatti dhagaa jirru kana hundaa'uu kan fidanii isaan kanaa jechuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo abbaa qabsoo handhuura qabsoo Oromoo kan asiin ga'e ni beekanii akeekaaf kaayoo isaatis kan hin sharafne kan uummanni Oromootis isa dura hanga sadarkaa maatiin tokko guutuun itti dhabamutti deemu waan ta'eef sadarkaa kanatti bifa qindaa'een dhaaba kana keessatti illee dalaganii shira uumuudhaaf shira uumanii yaalii akkanaa kana hundaayyuu godhaa jiranii jechuu barbaadeeti. Tole baay'ee galatoomii obbo Bulloo qabxii uummanni dhaga'uu barbaadu nunis akka miidiyaatti adda baafachuu barbaadu kaastanii mee obbo Raggaasaa mee qabxii isaan amma kaasan irratti waan waliigaltee mootummaan kunii fi adda bilisummaa Oromoo Asmara irratti walii fi galan sana irratti hundaa'ee mootummaan adda bilisummaa Oromoo caasaa isaa ammana diriirsee ulaagaa guutee filannoodhaa fi
akka isa dhiyeessu odeeffannoo isaa yookiin immoo tilmaamarra hin keenye akkuma billoo jedhetti Oromiyaa keessatti 5,500 Itoophiyaa keessatti immoo 3,000 erga godhan booda ammas immoo deebisanii fooyyessanii naannoo 10,000 gaafa jedhanii dhaabni kun ulaagaa sana guuteera. Waliigaltee sana kanaaf caasaa sana gatii buuteef waliigaltee kana cabsee jettu isin mootummaan kun. Inni kun specific itemidha amma Jaalbilloon jaarmiyaan tokko biyya sana keessatti election boarditti galmeeffamee filannoo biyyoolessaa fi filannoo naannootti hirmaachuudhaaf waan inni guutuu malu nurratti jijjiiraa turanii erga biyyatti galameeti nurratti jijjiiraa turanii baarii isaa ol kaasaa turan bilisummaa Oromoo akka hin guunnetti garuu Jaalbilloonis ragaa ba'eera isa kana nus quba qabnaanis quba nan qabaa. Yeroo isaan 500 jedhanis yeroo isaan 3,000 jedhanis yeroo isaan 10,000 jedhanis addi bilisummaa Oromoo deeggaraa fi miseensa ga'aa sababii qabuuf dhaabotii Itoophiyaa keessa jiran ruling party mataa isaaf dabalateetu seeraan deeme adda bilisummaa Oromoo bira kan hin dabarre ifaadha addi bilisummaa Oromoo jalqaba. Amma dubbiin sana miti Jaalbilloon bal'inaan dubbateera intimidationii waggoota lamaan darbe ta'aa ture. Mee gara duubaattan si deebisa maaliif waan amma irraa dubbachaa jirru ABO'n waggaa lamaan irraa biyyatti galee hoogganni isaa waggoota lamaan kana keessatti reflectionii isaa maal fakkaata isa jedhu calaqqisiisaa irraa yeroo dubbannutti waliigalteenii mootummaa fi ABO gidduu ture maal fakkaata maaltu haalame maaltu guutame isa jedhudha. Dhaabni kun utuu biyyattuu hin seeniin duraanii waan nuti akka qabxiitti kaasuu kanan barbaadu yeroo ABO'n gale ABO'n jaarmota warra dhumarra biyyatti deebi'e keessaa isa tokkodha. Akkuma jijjiiramni kun dhufe jedhamee Abiy Ahmed taayitaa qabateeni jaarmiyaaleen hedduun kanneen akka Gimboot Sabaatti duraan jedhaman amma izamaa ta'an by the way namni kun gangalatee jalqaba namni Gimboot Sabaatti uume kun duraan Rainbow kan jedhamu qabaachaa ture. Rainbow kanarraa Qinijjiitti dhufe Qinijjiitirraa Gimboot Sabaatti dhufe Gimboot Sabaattirraa Arbanyoochi ta'ee amma erga biyyatti galee izamaa ta'eera. Isa kan inni kun qaama tokko kan maqaa 10 qabudha. Kaan humnooti dhaabni kun qabsoon dheerachuurraa akka ka'e miseensotii fi qondaaltotii fi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo yeroo irraa yerootti konfliktii adda addaatiin dhaaba kanarraa harca'an fottoqanii jaarmiyaa ijaarratanii jaarmiyaan isaaniis bakka hin gahin hafe kanneen faffaca'anis bifa biraatiin gurmaa'anii bifa aktiivizimiidhaan bifa maqaa jaarmiyaa xixiqqoo tolfachuudhaan biyyatti deebi'anii humnooti tokkummaa andinnat haayilochi warri jedhamanis hundi isaanii warri biyya keessaa adda bilisummaa Oromoo at bay alatti ittisuudhaaf akka inni biyya sanatti waliin seenne alatti ittisuudhaaf tattaaffii hedduutu godhame. Tattaaffii kana keessatti nuti qondaaloti biyya alaa akkasumas kanneen biyya keessaa yeroo irraa yerootti hoogganaa adda bilisummaa Oromoo bifa gorsaatiin, bifa yaadaatiin, bifa adda addaatiin walitti deddeebinee jijjiiramni kun tariitii nagaadhaan biyya sana keessatti uummata keenya keessatti qabsoo kana gaggeessuun ni danda'amoo ta'e qaawwa argame hundumaadhaan negosheet goonee biyya sanatti qabsoo kana deebisuun hooggana kanas deebisuun barbaachisaadha kan jedhu irratti waliigallee kanarratti hundaa'uudhaanii sana hundumaa dhiibbaa jiru hundumaa injifatee adda bilisummaa Oromoo mootummaa wajjin negosheetii gochuu leevelii sanarra ga'ee jechuudha. Akkanatti mul'atu turning pointiin mootummaan kun ABO wajjin negosheet gochuudhaaf kan inni dirqame Julaay 30 August 1 Julaay 31 August 1 magaalaa biyya Minnesota dhufanii biyya kana keessatti kan overwhelming alaabaa adda bilisummaa Oromoo goree uummati Oromootti ba'e. Baay'een isaallee miseensa adda bilisummaa Oromoo miti garuu namni Oromoo ta'e hundumtuu kan inni calaqqisu adda bilisummaa Oromoo ture. Humna kana alatti hambisnee biyya sana keessa nagaan jiraachuu hin dandeenyu jechuudhaan torban isaatti jiilli mootummaa August gaafa 7 Asmaraa ka deemee walii galan jechuudha. Kana bal'inaan hayyuudonni adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa fi qondaaloti yeroo sana turanis miseensota shanee gumii sabaa yeroo sana Eertiraa Asmaraa turanii waltajjii adda addaa irratti ibsaniiru. Utuu kun hin ta'in dura ABO'n kondiishinii dhiyeeffate akkuma qaama abbaa fedhee akkuma humna siyaasaa abbaa fedhee humnooti siyaasaa
Liberation Front akka bilisummaa Oromoos haa ta'u, mootummaa akka Itoophiyaas haa ta'u, humnooti siyaasaa kan hariiroon isaanii hariiroon lolaa ture yeroo dheeraadhaaf yeroo negotiate godhan yeroo waa tokko irratti walii galanii amantaa uumuudhaaf qaamni sadaffaa halagaa isayyuu kan gamalachuuf hin baabsine jiraachuun international normiidha. Adda bilisummaa Oromoo kana gaafate. Maaliif mootummaan Itoophiyaa amalooti isaanii namoota irratti jijjiiraman malee amalli mootummaa Itoophiyaa tokkicha sababii ta'eef kanaaf adda bilisummaa Oromoo qaama sadaffaa gaafate. Haa ta'u garuu Oromoon yuufooriyaa yeroo sanaatiin kan ka'e garmalee gammadee sababii tureef warri yeroo sana taayitaatti ba'an kanneen akka Abiyyi Ahmed kanneen akka Lammaa Magarsaa qondaaloti jajjaboon mootummichaa Oromoodha. Duree adda bilisummaa Oromoo miseensoti hoogganaa adda bilisummaa Oromoo Oromoota. Akkamitti Oromoof Oromoo gidduu qaamni sadaffaa ta'a kan jedhu ummati Oromoo nutti oriyee jechuudha. Haa ta'u tole jedhe adda bilisummaa Oromoo verbaalii walii gallee dookumentii dheeraa mallatteessinillee hin qabnu jedhanii kana adda bilisummaa Oromoo sinaalle mootummaanis sinaalle. Garuu waliigalteen kun maal akka ta'e fakkeenyaaf qabiyyeen waliigaltee gurguddaan kan cabe akkaataa itti waraana mooraatti deebisan akkaataa itti demobilize godhan akkaataa itti reintegrate godhan kana hundumaa irratti waraanni adda bilisummaa Oromoo immoo waraanni lakkoofsi isaa beekamu kan leenjii Eertiraa keessa jiru 300,000 ka jaalbilloonis beeku ka hundi keenya illee qaamaan nan argine gariin immoo duraan waggaa dheeraa leenjifamee tokko lamaan 10 utuu biyya keessatti bobbaafamu kibba Oromiyaa fi dhiya Oromiyaa guutummaatti yeroo sanatti lafa qabatee kan ture qaamni lamaan kun inni Eertiraa jiru seeraan Finfinneetti transportation akka dhufu inni immoo waraanarra jiru inni hidhatee jiru kun immoo adeemsa keessa akkaataa itti noormii biyya lafaa akkaataa itti gurrellaa armiin tokkotti reintegrate ta'u tolfannee gara fuulduraatti waliin godhanna kan jedhu kana walii galanii inni kaan addi bilisummaa Oromoo biyyatti yoo deebi'e hojii siyaasaa uummata isaa gurmeessuu waajjira banachuu uummata isaa barsiisuu gara fuulduraattis filannoodhaaf uummata isaa qopheeffachuudhaaf yaalii inni godhu hundumtuu nagaadhaan mootummaan deeggarame utuu waa tokko gungufachiisin mootummaan nagaa uummata kana akka eegu qabxiilee gurguddaa sadaffaan addi bilisummaa Oromoo bara 92 yeroo Finfinnee irraa bahu qabeenya miliyoonaan qabu jirutu saamamee waajjira Gullallee ammaa kana keessatti waajjiroota adda addaa Oromiyaa guutuu keessa jiran keessaa qabeenya yeroo sanatti miliyoonotaan lakkaawaman booda immoo qabeenyi Oromoo Relief Association abaawoon ba'ee waggaa 2-3 booda immoo bara 94-95 kan Oromoo Relief Associationiin addunyaarraa waldaa gargaarsa addunyaarraa Yuuroopirraa Ameerikaarraa kumaatamaa walitti miliyoonaa walitti qabee uummata ittiin gargaaraa ture kun hundumtuu saamameera. Tilmaama yeroo ammaatti immoo qabeenyi kun gara miliyoonota dhibbootaan lakkaa'amurra ga'eera sababii ta'eef isa kanas nuu deebistu kan jedhu Asmaraatti gaafatanii yeroo sanatti qondaaloti mootummaa yeroo sana dhaqan Lammaa Magarsaa kan pirezidentii Oromiyaa ture Dr. Warqinee Gabayyoo Ministry of Foreign Affairs kan turee fi qondaaloti biroo kan waliin dhaqan tole jedhanii fudhatan verbaalii jechuudha. Yeroo baay'ee namooti meerree walii mallatteessaniitu kan jedhu gaafate. Erga walii galameeti mootummaan Itoophiyaa hinaalle waliigaltee kana hin goone jedhee hinaalle mootummaan Itoophiyaa hin callise. Kanaaf mallatteessuuf mallatteessuu dhiisuun differensi hin fidu jechuudha. Egaa erga biyyatti galame maaltu ta'e inni jalqabaa hookarri inni jalqabaa kan inni ka'e waraana kana dhaqee tanfitaa ka jedhu muummichi ministeeraa Hayyiduree Adda Bilisummaa Oromoo masaraa isaatti waamee akeekkachiisuu isaa Hayyidureen yeroo 2-3 kaleessayyuu keelloo miidiyaa irratti akka gaariitti ibsee ture. Tokko. Lammaffaa waraana kana hiikkachiisuu irratti qaamni mootummaan yeroo sana EPRDF jedhamu gara bilchiginnaatti ce'aa jiru namni inni erge nama bara 2008 Eertiraa keessatti qondaala Adda Bilisummaa Oromoo qondaala waraanaa ture. Garuu hokkara adda addaatiin maqaa jijjiirama jedhuun dhaabarraa fottoqee ba'e. Bara 2018 immoo bifa addaatiin jaarmiyaa mataa isaa ijaarratee biyyatti ka deebi'e kan ijoolleen laga jirtu kana wajjin hariiroon lolaa qabaachaa turetu amma immoo qondaala mootummaa itti gaafatamaa tikaa mootummaa Oromiyaa ta'ee qondaala guddaa ta'e ijoollee kana hiikkachiisuu dhaqee jechuudha. Inni kun already gaaza qoraan irratti yookaan immoo cidii gogaa irratti faca'ee jiru irratti dhaqee kibriita darbatee jechuudha. Haala akkasii keessatti lolli arra biyya keenya dhiya Oromiyaa guutummaa Wallaggaa amma walakkeessa Oromiyaa naannoo dhiya Shawaa Gujiif Boorana
amma Harargeettu Arsii Oromiyaa guutuu waliin ga'ee jiru kuni rakkoon kun isa kanarraa madde akkaataa itti mootummaan Itoophiyaa kan haandil godhee jechuudha. Sababiin isaan kana godhanii fi dhaaba kana dhiibanii baasuuf akkuma jaalbilloon jedhe akkuma baran sana akkuma bara 92 sana dhaaba kana intimideetii goonee ammallee abaa'oo dhaba keessaa baasna. Kanaaf intimideetii gochuu qabna kan jedhu lafa kaawwatanii itti fufanii dhaaba kana hanga irraatti baasuu hin dandeenye. Dhaabni kun ba'uudhaafis hin deemne murteeffateetu hoogganni isaa yoo dhume ni dhuma. Dhaabni kun immoo kan Oromooti kan miliyoona 7 miliyoona 8 guyyaa tokkotti ba'ee simatee fi kan miliyoona 50 sanarra darbee immoo jechuudha. Dhaabni kun baduu akka hin dandeenye erga mirkaneeffatanii booda intimideeshinii kana bifa adda addaatiin itti fufanii jiru. Tokko qondaalota adda bilisummaa Oromoo hayyu duree dabalatee ammallee waraana kana isaantu Finfinnee taa'ee hoogganaa kan jedhu. Lama hoogganoota adda bilisummaa Oromoo seera cabsan maal godhan kana godhan bal wajjin wal qunnaman wayyaanee wajjin wal qunnaman kan jedhu. Wayyaanee isaan guddiste sana abaa'oon immoo kaanis immoo namni Oromoo wayyaanee qunname jedhani. Wanjala kanatti sassaabuudhaan dargaggoota nama siin jedhe. Ijoollee booriftaan dhaaba kana obartee godhanii qabsoo kana gara fuulduraatti maanguddoota irraa fuudhanii oofuudhaan danda'an. Abdii Oromoo, abdii qabsoo Oromoo, abdii jaarmiyaa kanaa warra ta'an hidhaatti naquu jalqabanii jechuudha. Fakkeenya obbo Abdii Raggaasaa fudhachuu dandeenya. Jaalabdii nama bakka inni jiru hin beeknu. Sana booda maasiivli qondaalota adda bilisummaa Oromoo miseensota shanee gumiif gumii sabaa fuudhanii har'allee bakka isaan jiran kan hin beekne. Sadaffaa immoo duula waggoota lamaan kana bifa adda addaatiin bifa maqaballeessii fi bifa nama hidhuutii fi bifa waraana kanaatiin intimideet gochaa jiran dhaaba kana jidduu kana immoo mootummaan karaa paartii ruling paartii PP jedhamu dhaaba keenya keessa dhimma keenyaa keessatti interviin gochuudhaan namoota amma murtaa'e gurmeeffatee adda bilisummaa Oromoo fi hayyu duree irratti in particular hayyu duree adda bilisummaa Oromoo irratti duula waraanaa duula propagaandaa banuudhaan istiraatejii sadhumaa irratti deemaa turuusaa kaleessa dheengadda argineerraa fakkeenyaaf waan jaalbilloo sila kaasemma gartuun tokko hayyu duree buufneerra kana gooneerra jechuudhaan uggura waajjira keenya irratti ta'eetu jiru humna poolisii federaalaa fi poolisii Addis Ababaa fi poolisii Oromiyaatiin gargaaramuudhaan dheengadda kana dhagee achitti waan akka ibsaa kennaa ture keessatti bakka sanatti namni bakka sana ture namoota adda bilisummaa Oromoo keessa miseensa ta'in qondaalota mootummaa Taayyee Danda'aa waajjira adda bilisummaa Oromoo gullallee akka ture jira kana wajjin Abbabaa Garasuu kan bara 2008 maqaa jijjiiramaatiin dhaabicha irraa fottoqee okkara uumee booda biyyatti galee amma nageenya Oromiyaa irratti mataa ta'ee ka jiru maaster maayindiin kan namoota hidhee dararsiisu haaloo bara 2008 fi 2009 Eertiraa keessatti hokkara siyaasaa tureen haaloo irratti ba'uudhaaf qondaalotaaf hoogganoota adda bilisummaa Oromoo kan hiraarsaa jiru kaleessa dheengadda kana gullallee turuusaa Haayiluu Gonfaa jeneraal Haayiluu Gonfaa akkasuma bara 2006 warra waraana Mallas irraa wayyaanee irraa fottoqee dhufee abaa'ootti dabalamna warra jedhan keessaatii qondaala kan ta'e bara 2008 maqaa jijjiiramaatiin hokkara uumee dhaaba kana fottoqsuu keessatti adda durummaadhaan namoota maqaa dhaaman har'a immoo kan qaama nageenyaa fi humna nageenyaa Oromiyaa jedhu kan Oromiyaadhaaf leenjisu Abbabaa Garasuu wajjin darbee immoo gama tokkoon immoo qaama abaa'oo tokkoome jedhu keessatti miseensaa fi qondaala ta'ee gama lachuutiin kan hojjetu namoota kanatu gullallee ture isa kanarratti ragaa dhibbatti qabnaa jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Ifatti duula waggoota lamaan kana adda bilisummaa Oromoo fi hooggana isaa biyyaa baasuudhaaf intimideetii godhanii biyyaa baasuudhaaf duula godhamaa ture inni sun dadhabamnaan amma gara nam-tokkeetti adda durummaadhaan hayyu duree adda bilisummaa Oromootti duulsisuudhaaf gartuu yaada isaanii fudhate tokko as baafatanii waajjira keenyaaf walumaa galatti adda bilisummaa Oromoo jeequudhaaf piroojeektii baafatanii itti jiran sadarkaa kana geenyee jirra jechuudha. Kun hundumtuu kan hin argisiisu adda bilisummaa Oromoo siyaasaadhaan, adda bilisummaa Oromoo argumentiidhaan, adda bilisummaa Oromoo raashinaal ta'anii itti dubbatanii dorgommii siyaasaa karaa nagaa, dorgommii siyaasaa karaa civilized ta'e dhaaba kana wajjin qabsoo kana keessatti dhaaba adda bilisummaa Oromoo wajjin dorgomanii eessa hiikuu akka hin dandeenye sababii baranii fi humna amma qaban humna waraanaa harka isaanii jirtu
humna tika harka isaanii jirtuu fi qabeenya hannaan saaman harka isaanii jirtu hundumaa adda bilisummaa Oromoo agabsanii inumayyuu waajjira isaa cufanii inumayyuu baankii isaa intimideet godhanii duulamarra jiraachuu isaanii sanadha. Haala akkasii keessatti ABO'n garamitti deeba. Akkuma duraan jedhe ifaadha chaalenjii kana hundumaa hubanneetu kan nuti seenne. Dhaabni kun kan inni biyyatti seene akka kun dhufu akka chaalenjiin hedduun jiru waan baay'ee fokkisaa ta'e fuuldura isaa jiraachuu akka danda'udha kan inni tilmaammatee galee jechuudha. Abdiin isaanii guddaan uummata isaati. ABO'n ani inni dhabamu yoo Oromoon akka uummataatti dhabame duwwaadha. ABO'n hoggana isaa duwwaame. ABO'n miseensa isaa duwwaame. ABO'n uummata Oromoo. ABO'n yaada. Amma uummati kun jirutti yaadi kun jira. Amma yaadi kun jirutti jaarmiyaan kun jira. Kanaaf kan itti fufu duula isaanii sammatti jiran kan amma duulanii biyya keessa jira. Dhaabni kun uummata isaa gidduu jira. Survive gochuu miti gana thrive gochuudhaaf abdii fi murannoo ga'aa qaba sababii ta'ee fi dhaaba kana waraana isa dhumaa irratti akka isaan bananii jiranidha. Akkuma argitan egaa qondaaloti hidhamanii mana hidhaa jiru. Dr. Shuggut Galataa duwwaadha kan baatii 2 booda ba'ee baay'ee nama gaddisiisuuf nama suukkanneessu. Erga bara wayyaanee caalaa namni yeroo ammaa kana Oromoon hidhamu baatii 2 keessatti nama waggaa 10 caalaa hidhame caalaa miidhamee yeroo itti Oromoon bahu miilan argine jechuudha. Dr. Shuggut Galataa baatii 2 hidhamee yeroo bahetti yoo duraan isa beekte malee har'a eenyummaa isaan beektu. After 2 months. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa waggaa 1 hidhamee bahe barreen gaddaa. Gaafa hidhamee bahe gammachuun sagalee isaa malee bifti isaa isaan fakkaata. Ammarraa odeeffannoon guyya guyyaan nu ga'a. Ani kaleessa namni biyyarraa bilbilee hidhamtoota gaafadheeraa hidhamtooti kun bifti isaanii jijjiirameera dafaa qaqqabaa fi nama naan jedhutu sagaleedhaan ergaa naa kaa'e. Kana Oromoon nan dhageessa waraabamee taa'eera. Gandasaa Ayyaanaa almost du'aaf jireenya gidduu akka jiru. Jaal Mikaa'el Booran completely bifti isaa jijjiiramee akka jiru. Jarri kun nagaadhaan lubbuudhumaan hidhaa kana keessaa ba'uu laata akka jedhu shakkii raga'ameera yooma hidhaa baasanii jechuudha. Kanaaf bara wayyaanee caalaa Oromoon akkasidha ta'aa jira. Waggootan 27 kana maalirratti qabsaa'aa ture? Tigree duwwaarratti Tigreen sababii Tigree ta'eef irratti qabsoofne nuti. Sirnaan irratti qabsoofne. Sirna uummata keenya nyaatu irratti qabsoofne. Sirna nama nyaatu irratti qabsoofne. Human rights mirga dhala namaatiif qabsoofne. Malee perpetratoriin namni kiraayimii kana hojjetu Tigrees haa ta'u, Amaaras haa ta'u, Oromoos haa ta'u inni immateriyaaliidha. Nama sana hojjetu irrattii fi sirna sana hojjetu irratti kan nuti qabsoofne. Nama gaddisiisu garuu yerootti ijoolleen abbaa gadaa dhufan jedhametti namni Oromoo baatii 2 hidhamee bifti isaa jijjiiramee ba'a. Bara dargii keessa namooti waggaa 10 hidhamanii ba'anii survive godhanii hangarraa akka jiran jiru. Bara wayyaanee keessa illee akkasuma. Amma garuu namni baatii 2 hidhame, namni baatii 6 hidhaa mana hidhaa koloneel Abiyyi Ahmed keessa seenee bahe survive hin jiru. Dr. Shuggut har'a biyya isaa Jarmaniitti deebi'e lubbuudhaan. Okay, inni survive godha haa jennu. Carraa qaba. Nama Jarmaniitti hakiimni jira, kunuunsi adda addaa jira. Inni wayyaa'uu danda'a. Jaallan keenya warra achi jiranoo. Oromoon maal jedha? Nuti namarratti yookaanis immoo sabarratti miti qabsoon Oromoo. Tigreen Maqaleetti galeef sirni isaatti fufeera taanaan nuuf miningi hin qabu. Namooti Tigreen Finfinnee bahee Maqaleetti deebi'uu isaa duwwaa celebrate godhanii Oromoon bilisoomeeraa jedhu. Warra durii warra Tigree caalaa Oromoo jibbuu fi sirna gabrummaa sarfidame slavery sirna gabrummaa isa dhugaa deebisuuf afaanii warra nutti himutu achi as bahee jechuudha. Kaleessa fakkeenya tokko fudhadheen ture miidiyaa tokko irratti Dr. Biraanuu Naggaa namni sila jedhe bara 2006 motion paartii Rainbow jedhu tokko Qastadaammanaa jedhu uumee ishee Qinijjititti dabalee Qinijjit diiganaan Gimboo 7tti ka'ee amma izamaarra jira jaarmiyaa 7ffaa moo 8ffaa isa EPRP isa duriitu hin dabalatiin. Afaan isaatiin gabbayee kan inni jedhe ani mana hidhaa taa'ee kanan qabsootti deebi'uudhaaf murteeffadhee fi ijoollee Oromoo argeetanii. Ijoolleen Oromoo baay'ee raadikal adda bilisummaa Oromoo dhiiga isaanii keessatti guutameera. Kanaaf ijoolleen kun Itoophiyaa balleessu
Itoophiyaa Oromoo irraatii baraaruudhaaf afaan Amaaraatiin Itoophiyaan ka Oromoo lamatti adeeg jedha. Kanaafan qabsootti deebi'ee jedha. Isaani amma kan federalizimii akka Oromootti, akka Tigraayitti, akka Amaaraatti federalizimii sabdaneessaallee at least waggoottan 27 kana keessa amma ta'e maqaan keenyaaf afaan keenya recognized ta'e keessa jiran baay'ee Itoophiyaa keessa isa kana dachaasanii federalizimii sobaa kan Miraab Itoophiyaa, Misraaq Itoophiyaa, Dabuub, Sameen, Mahakkal Itoophiyaa jedhu kan maqaan keenyaaf eenyummaan keenya keessatti mul'anne kan hundi keenya raggaasummaan billoo ta'uun, raggaasaa ta'uun, siisaa ta'uun, kabbadaa ta'uun, qalbeessaa ta'uun hafee hundi keenya federalizimii keessatti lakkoofsa number 1, number 2, number 3 nama 200,000 nama miliyoona 2 taanee lakkoofsa ta'uuf federalizimii lakkoofsa nu godhutu as deemaa jira jechuudha. Kana duradha kan nuti dhaabbachaa jirru. Adda Bilisummaa Oromoos, ummati Oromoos duulli abbaan fedhee yoo dhufu, abbaan fedhee haa hidhamu, abbaan fedhee haa du'u, abbaan fedhee harkaa kennu, abbaan fedhee haa ganu. Addi Bilisummaa Oromoo isa kana tilmaammatee bakka kana ga'ee sababii ta'ee fi ammallee sadarkaa reliable ta'e, sadarkaa amansiisaa ta'e irratti hundaa'ee qabsoo kana bifa fedheenuu ifaaf dhoksaattis taanaan itti fufuudhaaf jaarmiyaa murteeffatee uummata isaa keessatti harka galfatee jirudha. Kanaaf irraa nama kanatti ture jechuun barbaada. Tole baay'ee galatoommaa obbo Raggaasaa qabxii guddaa kaastanii wanta uummatni beeku sarara jiraatu dhaga'uu sarara jiraatu kaastanii baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya akka ilaalanii fi ilaaluuf mijatti sa'aatiin yoo dheerate ilaaluuf isaaniif mijatu. Kanaafuu qophii kana kutaa lamatti irree isaaniif dhiyeessina. Kanaaf qophii kana kutaa lama haasamu daqiiqaa 15 booda itti fufna. Egaan daawwattoota keenya isiniif akka mijaa'utti maaliif qabxiin amma ka'ee irratti haasa'amaa jiru uummataa fi hin tajaajila dhugaa jiruu fi dhugaa wanta jaltee jiru baruun uummata keenyaaf barbaachisaa jennee wanta amannuu fi qabxiilee kaantu jira. Kanaaf kutaa lammaffaasaa daqiiqaa 15 booda keessummoota xinnoo boqotanii akka isaan deebi'anii barbaada. Kanaaf sagantaa kana kutaa lamatti isin qopheessina. Kutaa lammaffaa daqiiqaa 15 deemnina. Ammoonatti wanta nu hordofaniif baay'ee galatoomaa isin jenna. Egaa walitti deebiin galatoomaa. Gadaa Miidiyaa Neetwoork. Gadaa Miidiyaa Neetwoork. Haqa Oromoof kan dhaabbatu. Haqa Oromoof kan dubbatu. Safuuf duudhaa Oromoof dursa kennee kan hojjetu. Utubaa qabsoo Oromoo. Miidiyaan haqaa Gadaa Miidiyaa Neetwoork kan keessani. Kan keenya. Kan hunda keenyaati. Qophiileen keenya gama Gadaa Miidiyaa Neetwoorkiin isin qaqqaban. Dirree haqaa afaan Oromoof afaan Amaaraa. Keessoo Oromiyaa. Oduu fi oolmaa Oromiyaa yeroo ta'u. Qophiileen gama Gadaa Miidiyaa Neetwoorkiin darban saffisaan akka isin qaqqabaniif YouTube chaanaalii keenya subscribe, like fi share gochuun, Facebook keenyas like fi share gochuun akkasumas gama Telegram keenyaanis nu hordofuu hin dagatinaa. Gadaa Miidiyaa Neetwoork. Utubaa qabsoo Oromoo. Gammadee gammadoo.